macaafa qulqulluu keessaa kanan dubbadhu uumama 18 lakkoofsa 18 uumama 18 lakkoofsa 18 maturee keenya tun dubbisin dura namni qajeelaan nama hamaa wajjin hin du'u waan jedhudha. Qajeelaan hamaa wajjin hin du'u. Waaqayyootu adda baasa. Nama simbir jirutti bu'aati wayin harka isaa qaba. Namni qajeelaan jedha. Nama hamaa wajjin hin du'u keessa simbir du'eedha. Isa kana hin dagatina. Abrahaam saba guddaa saba jabaa sin ta'a. Sabni biyya lafaarraa hundinuu sabi isaaf eebbifamu. Ani Abrahaamin beekee fudhadheera. Ammas ani Waaqayyo isaan Abrahaamin abdachiisee akka raawwadhuufitti. Inni ijoollee isaa namoota mana isaa wanta qajeelaa wanta dhugaa ta'es hojjechuudhaan karaa ana Waaqayyo akka eeganiif isaan hin abboomu. Isarra jira jedhe. Waaqayyo kana booddee Abrahaamiin yoon warra Sodomiif Gomoraa irratti dhiyaattee attam guddaadha. Cubbuun isaanii hammam baay'ee ulfaataadha. Ammas gadi bu'ee waan isaan hojjetan hundumaa akka iyyati na bira ga'ee sana ta'uusaas nan ilaala jedhe. Lakkoofsa 22 namoonni lama gara Sodomitti galagalan na deeman. Waaqayyo achuma waan tureef Abrahaam fuula isaa duran dhaabbate. Inni gara Waaqayyootti dhiyaatee dhuguma nama qajeelaa nama jal'aa wajjin lafarraa balleessuuf jettaare. Isa kana lama tureen keenya. Dhuguma nama qajeelaa nama jal'aa wajjin lafarraa balleessuuf jettaare. Lakkoofsa 24 namoonni qajeelonni 50 mandarattii keessa jiru ta'a. Egaa iddoo sana hin balleessitaare. Sababii namoonni qajeelonni 50 achi keessa jiraniifi jettee inni iftuufiire. Abbaan firdii guutummaa biyya lafaa firdii ta'uu hin kennaa mitiire. Kanaaf nama qajeelaa akka nama jal'aa gochuun isaa qajeelaas jal'aa wajjin ajjeesuun sirraa fagaatu jedhe. 26 Waaqayyo immoo deebisee Waaqayyo dubbata gaamamoo Waaqayyo immoo deebisee mandarattii Sodom keessa namoota qajeelota 50 yoon argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaa nan dhiisa jedhe. Yommus Abrahaam anillee biyyoodha daaraadha. Kana keessaa immoo ija jabaadhee gooftaa kootti dubbachaa hin jiru. Namoota qajeelota 50 keessa 5tu irra tata. Isaan 5 kanaaf jettee mandaratti guutummaatti hin balleessitaare jedhe. Gooftichis achi keessaa 45 iyyuu yoon argadhe ani isheedha jedhee hin balleessu jedhee. Kutaa kana gaafa laallu namni waa'ee Sodomiif Gomoraa wallaalee hin jiru. Sodomiif Gomoraa keessatti jalqabaa utuu ergamoonni gara Abrahaam hin dhufin Sodomiif Gomoraan akka baddooftu himameera. Sodomiif Gomoraan kan isheen baddee akka isheen barbadooftu gubattuuf cubbuu namootaati. Achi keessa Looxfaa jira, dhamana Looxfaa jira. Abrahaam immoo nama qajeelaadha. Nama qajeelaan kun immoo Abrahaam nama garaa Waaqayyoof ta'uudha. Waaqayyo wajjin hariiroof garaa qullaa nama qabuudha. Yeroo kanatullee ani nama akka biyyooti jedha. Keessa immoo ani akka nama daaraati jedha. Gad buusa. Waaqayyo warra gad buusanitti waan haasa'u. Jedheetu sababa kaa ani akka biyyoo ani akka nama daaraati jedheetu anillee wayitti hin galuu jedheetu kaan. Yagguu kana ergamoonni gara Sodomitti fuula deeffatan. Utuu isaan Sodomiin hin galiin Abrahaam dura dhaabatee harka kaasee dhaabbadhaa jedhe. Maaloo jedhe biyya kana balleessuu akkasin dhuftan nan beeka. Barbadeessuu akka dhuftan nan beeka. Nama 5 yoo argattan 45 badee jal'aa ta'ee namni 5 yoo qajeelaa ta'e hin balleessitu jedhe. Hin balleessu jedhe Waaqayyo. 5 argannaan hin balleessu jedhe. Meeqa keessaa? 50 keessaa. Hennaan toledhaniitti galan hin dhaban. 45 keessaa hooyi. Hin dhaban ammas. 40 keessaa hooyi. Hin dhaban ammas. 35 keessaa hooyi. Hin dhabanis ammas.
soddoma keessaa hin dhaban isammas diddamii shan keessaa hin dhaban diddama keessaa hin dhaban kudha shan keessaa hin dhaban kudhan keessaa hin dhaban balleessuun barbaadu kaa waaqayyo mee harka kee ol naa kenni maaloo lamaansaa godoo jal'inaaf godoo abaarsaa keessaa si baasee gara godoo qajeelinaatti si dabarseera maqaa Yesuusiin. Qoodi keenya maankaan mallakkeen kubbaayaan miizana jalloonitti mazanamteetti mazanamtuuti. Amin jedhaa kaa. Waaqayyo qajeelotaaf iddoo qaba. Jalloonni mee jalloota jedhaa. Yeroodhaaf waan guddatan, yeroodhaaf waan dagaagan, yeroodhaaf waan itti tolu fakkaata. Isinittu na dhaggeeffadhaa. Namuma takka gara waldaan fembeen nama kiristaanan ta'an nama waan barbaade godhu tokko makiinaa miliyoona 45 kennamuu danda'a mataa isin dhukkubin ati immoo gaarii yookaan bajaajii iyyuu hin qabdu. Isin lamaa namicha kanaaf abbaa gaarii kana abbaa makiinaa kana gidduu garaagarummaan jiru ati Yesuusin waan qabduuf jireenyi bara bara hankee waan ta'eef amiin jettee taalandeessee hin baddu ati. Sirrii dhaggeeffadhaa. Yagguu kana kan isin dhibu jara kana barbaadanii erga dhabanii booda Sodomiif Gomoraan akka rukutamu kan si fakkaatu fira kee kan ta'e maatii kee kan ta'e fudhadhuu keessaa bayyadaniin Abrahaamiidhaan dennaan akeekkachiisi laatamee looxiidhaan bayiidhaan looxiin bayee haadha manaa qabatee ba'uunsaa dirqamaa haadha manaa looxiin immoo dugda duuban ilaaliin akeekkachiisa isa dhumaa kennameedha. Harka keessa raasaa meeqatti raasaa akka jedhame akeekkachiisa isa dhumaa jedha. Jedha maaloo Waaqayyo mana kee irraa haa dabarsu jedha. Jalloonni jedhame akka lolaati. Lolaan ji'a sadii ji'uma sadiif lola. Beera huuba allayyaa muka waan kosaa kosii kana guuree deema wal waamee maaltu lola. Burqituun immoo lafa keessa asii ol yaati isheen immoo tifeet boonas gannas caamsaa keessas hinuu burqiti isheen. Inni sun garuu ji'a sadiif burqa ji'a sadiif huuba guura. Hafa guura, muka guura, hin darba garuu. Burqituun immoo hin goddu lafa keessaa ol danfiti. Qajeelon akka burqituuti. Jalloon warri waa hin baafne akka lolaati. Egaa lolaan garee qabaa burqituun garee qabu. Jalloonni baay'atanii si dhiibu. Jalloonni guruupiidhaan akka lolaatti si ari'uu danda'u. Garuu dhugaan kophaasaa dhaabatee jiraata. Harka kee ol qabattaa maqaa Yesuusiin dhugaatti si hidheeraarra. Amen. Mee harka nama si biraa gagam godhi qabi dhugaan ofitti qabeessee si hidheerii nama si biraatiin. Waaqayyo jalloota wajjin sin balleessu. Waaqayyo cubbamoota wajjin sin balleessu. Addabai. Warra addabaa mallattootti golata Waaqayyo ameen. Bara 2017 lakkasuta ol kaasi harka kee ol kaasi. Warra mallattoo olichaa qaban Waaqayyo ibsaa isaatiin geggeessa. Waliinaa hataa sobaa haca barbaraa jiraachuun bara 2017 ittiin fufu. Hin dhaabata jedhee Waaqayyo. Harka keessa akkas godhaa hin dhaabata. Jedhaa hin dhaabata jedhaa. Inni lammaffaan tarree warra geessanii wajjin warri hin teenye qajeelota. Meeqa jedhaa tarree warra geessanii wajjin kan hin teenye jedhaa. Qajeelota isaan jedhaa. Faarfannaa tokko irraa kaasi.
namni akka gorsa warra ijoollootaatti hin deddeebine ilaala geeffadhaa akka warra gorsa ijoollootaatti kan hin deddeebine karaa cubbamoonni irraa deeman irra kan hin ejjenne karaa cubbamoonni irra deeman irra kan hin ejjenne warra gaisanii wajjinis tarree kan hin teenye warra gaisanii wajjin tarree kan hin teenye gammachuu qaba qooda kana isa gammadu kanatti seerri waaqayyoo hin tola harka ol kaasaa harraa kaasee seerri waaqayyoo sitti haa tolu olma fudhadhaa harka lamaas qabadhaa dabaatti ilaa harraa kaasee seerri waaqayyoo qajeelfamni waaqayyoo sitti haa tolu